Adaraa keessan sheer godha. Nama meeqa keessantuu biyyarraa yeroo dhuftan 200 isin fidanii garuu qarshii isin qabattan 600-500 hin geene. Meeqa keessan koomentii fi karaa keessaatiin illee miindaan keenya kan biyyarraa nu fidaniin 200 garuu 600-500 iyyuu hin goonne kan jettanii bu'aa jirtan meeqa keessan? Video kana jechuudha ijoollee reef biyyarraa dhufaaraniif share gochuudhaan biraan naa gayaa. Maaliif dirqama waan isaan beekuu qabanidha jechuudha. Innaa 200 biyyarraa apply godhaniiti karaa kaanitiin isin fidu jechuudha. Qarshii 300 baaftanii dhuftu. Yeroo dhuftanii nyaanni kan kaampaaniiti, iddoon bultii kan kaampaaniiti, makiinaa iddoo hojii si geessu kan kaampaaniiti jedhanii si fiduu jechuudha. Garuu isa kana keessatti wanti sirriitti hojjetamu birrii nyaataaf siif kennamu iddoon bultii nyaataa manni ati galtu hundumtinu akka kiraa ta'e beekta. Miindama kan keeraa muramaa jechuudha hundumti isaatu kuni jechuudha. Innaa hundumti keenyaa waan beeknudha ijoolleen biyya kana keessa jirtanii dadhabina iddoo hojiitii galtanii yeroo iraatii dalagattanii hin beekna jechuudha hundumti keenya. Maaliifuu achi iddoo hojiitii dadhabdanii fuurtanii bakka furuu keessan xaabgootanii dadhabdanii galtu jechuudha. Yeroo galtanitti yaaddoon keessan guddaan kushiinaa seentanii nyaata dalagachuudha. Kanammoo waan beeku waan isin hundumtu beektan jechuudha. Innaa video kana obboleessa kan kee kan biyyaaf irraa reef dhufaaruuf share godhiiti biraan naa gahi jechuudha. Ijoolleen reef biyyarraa dhufaaratan jecha wanti isin beekuu qabdan inni jalqabaa yeroo as dhuftan nyaata ofii keessanii dalagdanii akka nyaatan beekuu qabdan. Nyaatas haalata tokko shaakaltanii osoo dhuftanii gaariidha jedhee yaada jechuudha. Yeroo dhuftanis nyaanni biyya kanaa baay'ee ulfaataadha. Baay'ee qimamii isaa itti guuranii nu ammootu waan biyyarraa dhufneef hin dandeenyu nyaanne jechuudha. An amma yeroo biyyarraa dhufu torbaan 2 oliif jechuudha nyaata biyya kanaa nyaachuu dadhabeen. Baay'ee nyaachuu dadhabe. Foon maaf hin ta'e waan barbaaden ta'e. Baay'ee dadhabsiisaadha. Kanaaf biyyarraa yeroo dhuftan wanti isin qabattanii dhufuu qabda inni jalqabaa jechuudha akka yaada kootti jechuudha. Ooma qalal jedhe jechuudha. Shiroo fi barbaree kana qabadhaa kootta. Itti aansee qoloo jechuudha haga nyaanni isin baratuu fi qololloo qabadhaati kootta. Baay'ee dirribi godhaa qabadhaa kootta. Namni isin dalagee isin nyaachisu hin jiru. Ofii keessanii dalagattanii nyaatan. Warroonni kaampaanii apply gootanii dhufaartan. Video kana ijoollee dhufan biraan naagaa hadaraa keessan dhugaa. Kana beekuu qaban waan ta'eef jechuudha. Yeroo dhufuusuu kana beeka. Kana beeka ta'eeti haala nyaanni itti hojjetamuu fi waan biyyarraa qabadhee dhufuu qabu beekee dhufa ture jechuudha anis. Kanaafi nyaanni biyya kana keessa sila isin gargaaruu danda'u qalal gootanii isin hojjettanii nyaachuu dandeettanii dhugama isiniin jedha. Dhugaa waaqa. Shiroo fi barbaree qabadhaa kootta. Maaliif akka barbaadan yoo gootanii daftanii isin dhaqqabaa dadhabbii baay'ee irra daftanii hojjetattanii nyaattus waan ta'eef ofii keessanii dalagattan kana beekuu qabdan. Namni dalagee isin nyaachisu hin jiru biyya kana keessatti. Kasii kennan birri nyaataa jedhanii qarshiin sunis miindaa kan kee keessaa bahaa jechuudha. Wanta ati dhudhu wanta ati nyaatu shaaworii ati seenu kushiina ati seentee dalagattu hundumtu kiraadha miindaa kan kee keessaa kan bahu jechuudha. Kanaafi kana beekuun dirqama ijoollee reef dhufaartaniiti. Adaraa keessan share godha. Nama akkasuma namoota akkamiirraan dhufuu qabdan daldala akkamiirraan dhufuu qabdan kan jedhu viidiyoo isaa dheeraa karaa YouTube chaanaalii kunoo asirratti isinitti agarsiisu kanaani isinii fida yeroo dheeraaf jechuudha. Innaa kanaafi na hordofaa amma dhumaatti na wajjin ta'a isiniin jedha.